يا سومنا كان القرآن في حديث من اللي كيف يا أبا كماتي نراكي وبيتي وانكا Ati sama akkuma ijoollee zabanaatti na dhaggeeffattaa muuziqaadha malee kun mana shiitaadha. السلام عليكم. أبا كماتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سين. أبا الريبة ما أنا كيف جرتها ورا سوما نانكسي سربا كيف تمكان فتو هاي هو من قد تجكم تيسا أبو جولي تنارخ هاي أنا ميتي جولي تنارخ هاي أكاد جولي زنو كرتيسي أنك وجنارو جرتها أنين أجايب أما أنت تقول نترى رجال كذي كما أقول ريبة نقطة قانون تبى نقوله سربا جي بيا مكان كي ربي تبدأ نانجا ويا يا أبا كماتي برو أنا ميتي جولي تناتي بنابر جولي ريبة تدفع إذا كانت بنابر أنت أبياتنا وين بيخا أنت أبياتنا بر عبدوش ما في رأي أنسى بر أبياتي بتناس وارام بيخون أنت أنت بيتو ما Ati sama akkuma ijoollee zabanaatti na dhaggeeffattaa muuziqaadha malee kun mana shiitaadha. Itu nashiidaa abduush mabbeeyna raayyaa fa'a. Kana amma akka nashiidaatti na dhaggeeffata. Sama keessaa akka itti warra maatiraatiin siseemiyo ittiin qaanfadde giti na tolcheenus mana eenyutu nu fayyadee qaanfadde ni wallaalee watuma kana. Abba mucaa hirribee yaa kun rafu jira waan dhaga'u yaa abbaa qamaatee waan kana ni beekamee irraan har'a haqime an soomana eebbi jiraan balleessu kilaasikaa fi dibbee muuziqaan dhaggeeffadhu yaa soomana kana quraanaa fi hadiisa malee dhaggeeffadhu yaa abbaa qamaatee narraa haqi yoo beete waan kana narraa haqi. Almaaritiin keessa haquu beekan laal waanuma san keessaa luqqaasanii fudhama waan san keessaa luqqaasii dhaqee luqqaasirraa keessaa. Isaan waan irraa dhaamsan yaa abbaa qamaatee hunduma tanaan dhaqee meeqaa sagaarii barraa numa rafanii halkanii guyyaa. Jura الربا خي الربا خي سنجيب الخي رفو تنجر بران أبا مالك ما نزل رفو تنجر Qamaatiin yookiin numara gargara akka namaa wanta jirutti qamaa bulee guyyaa hudduu darbee keessa babbaa isaa qabu jira. Kaachisuun ciisuun isaa yaa'u isaa kaachisuun kun amma rafu jira moonni du'e mucaan kun abbaa hirribee du'e jira dhiisu rafutti hin jiru hirribaa miti akkanaa du'eeti malee rafutti hin jiru. Hang ko tahu sih. Sabar cana gaya aku jadi kamu itu dia nyuruh di mana nyuruh harus tanam ini kemana dulu itu apa?